Jegoota Oromoo garaan koona laalate sanyii taasisaa biiroo mucaa rabbi jaalate wayii leenca Oromoo katiinni galaafate. Akka biyya alaa kana shamarran illee jirtu namatti hin tolu yoo jireenya. Wayii Saudi Arabiyaa jireenya biyyaa moo dhalaan illee hin jirtu akka biyya alaa kanatti jedhan gati tokko hin jirti na fakkaata. Kan ishiidhuma bira deemee jala yoo ishii jetti malee namni ala. Aku jadi mau kasih cerita. Kau apa sih negara? Wajib cerita. Tak. Adik je. Mai itu tiba duduk di situ. Kita baru sarah jerak, warna jerak. Aja Eva. Anu baru tu. Baru ni. Ma di buah barumsa itu barumsa. Buah barumsa. Buah barumsa sampai tu tidak kumor berbuta. Jauh dah dah. Aku pernah jadi ni mah dunia kan. Baru kalau mah ciki kan itu pernah. Amma ada makanya mati bijak ada kita ni. Jualan bayi Dubai, Saudi Arabia. Ya sejarah tu bersenang ni. Ada sekitar dia si daftar agama, agama katir dia kalau mibata. Jalan dia kan kita begini bersenang ni. Pernah kata je tu jeratin jual tabak. Ala nama wantin tu faham mal beda saja. Ergam biya ala kana ras dewi. Kelle se biya le nan thane. Shamaran babbare do akati kana tu ujurti age ina. Tu beda. Baye tu pulis na jetti. Daftar kana amman si arbu yaro baye kana kana rayi rodar. Tu daftar kana barumsa mana kasi office. Yo na age kate. Han nama karfun rati jirin nyagar si jirati sudah dah ulai biati argitem be. Wana kana kushra daftar lah hati operayo ifte. Saudi Arabia je Dubai di berapa desi sebesar nasi tu nenda. Lalu nama tinim baik. Nama tinim. Nama tinim. Nama tinim. Cekti danen. Anifat kopi. Amma kati daftar kan laf kisi yosi te ifta ayote yaade kotin nihirmat te wan sinjer ufuda tatana nawajinin thate annala baye nakana tejir garu dala baye kana kesa kan ejaran ko se siwan thate kira kira di fitan siburan ko baye de tanar ko ya ana hulu harranya wajinin saganta bashannan aja ke basa ilumna jiman akan jira niqamata achi fata jenne hote la kan ke ni majan kai daftar kan mana kai di badu men diemna Gefatem. di badu ji obra rahuta yo aske sajire ni pare ijar ki sawaje dan diemna Saudi Arabia Dubai di berbad de geta Gefatem hasil dia dume galatomi. Hal ma betul Da borsiterta. Borsike akka jaiba tinate. Garumo waan naan ta'in tokko jira malee. Abduusi ati gisee kanatti mucaa dardara xiqqaa mucaa akka hiyyaati. Aniifatti nama baratee bakka guddaa geenye ati amma barumsa dhiistee biraa deemte. Anama barattuu kutaa sagalii ati torba dhiistee biyya alaa deemtee barumsi keechuma jira ammallee si eega. Kooti wajjin baranne bu'aa anaa sii mana dhagee. In qaba bu'aa. In qaba. Ati yoo barumsa baratte biyya bulchitaa doktora taataa. Wah mereka tak namni barat ilal amma umat Oromoo keessatti jechuudha. Nama barat kan kanatti fataa jedhanii gammadanii jiraatu atamma. Barumsa malee fataa jechuun hin jiru. Uummanni Oromoo gisee amma nama baratee hin qabu. Ati sunna cinqiti an wanti si bira dhufee waan daawaa kana natti miin abboo cinqatii dhuma dadhabama. Ati cinqatii miti si gammachiisuu qaba bara. Waan itti gammaddu sitti mukti jira bara. Har'a kan wajjin barannee bakka guddaa geenyee doktora ta'ee ati doktora taate uffata doktora uffanne haati keenya gisee dhukkubsame abbaan keenya obboleeyyan keenya ilmaan keenya anifati laal wal jaalachuu wal fuudhuu yoo barbaanne hin dhaqqamu nuti ijoolleedha wanni nu hunduu hin jiru laal hadira wanni siin jiru laal kanuma laal. Ani sama ati barumsa jettee doktora kana qabdatu yeroo yaadde jennaan man takkufaa ofirraa lafa godhisiisne
jira. Jireenya kan kee jiraatu kana booda daftara barumsa ofin cinqin. Barumsi nama hin cinqu nama beekutti. Nama beeku hin cinqu. Namni garuu yoo karoora barumsaa irraan qaban kaayyoo fuuldura yoo qaban hin jibbita. Garuu an kana baay'ee jaalladha baay'ee. Baay'ee hedduu na gammachiise. Akkana seesi bira dhufu. La beeki kaayyoo kiyya nama kaayyoo guddaa qabu nama maatii kiyya ofii kiyya baradhee maatii kiyya gargaaree isaan illee gizee barumsi waa tokko wanti gargaaru jiru yoo la amma fakkeenyaaf yoo faati anaa wajjiniin fataa jettee Dubaayii Suudii deemte waggaa tokko keessa miiliyeenara ta'uu dandeessa miiliyeenara biyya deemu barumsaa waggaa meeqa barattee cinqii kana hunda dhiiftee Dubaayii yookiin Suudii Arabiyaa waggaa tokko jettee miiliyeenara taate abbisee wajjin fataa cinqii barumsaa kana ofirraa dhiife kanaaf haala kayitti diddibadhuuti na waliin bashannan deemallee jiru waa Dubaayii fi Suudii illee dhagawan. Carraan lotoorii dhala abbiseen kun shamarran meeqa dhiisee si bira dhufe dhugaatiin jira. An shamarran baay'ee na bira. Waa siimuu shamarranuma baratte san garteen takka uffata biyyaalaa uffata baay'ee jedhisan isaan bira naa dhaqe. Lotoorii galatoo. Lotoorii babaatu fi. La naafii ta'u galatoo. Ani kaayyoo kanaan qabsii galtee nama shamarran baay'ee jiraanii baay'eema san bira dhaqiiti ana kaayyoo biyyaraan an balleessin okee yoommoo wajji waan barannu taate kootuun barannu rakkoon qabu carraa kiyya lafuma jira hireen qooda rabbiiti si galtee kiyyachuma jira ati yoo hin barannaa itti kootu waliin barannee bakka guddaa geenye wal fuudhoo taatanii hin dhaqqabu gaafa bakka guddaa geenye yookaan barsiisaa taanee yookaan doktora taanee waan wayii taanee biyya teenya guddisnee ummata Oromoo rakkoo meeqarra gahaa jiru bakka feete mana yaalaa waan feete bira hodhatte Oromoon hin jiru si galte bakka saniifuu bakka Oromoo buunee ummata keenya tajaajiluu qabna malee karaa irratti wal hambisuu qabnu jechuudha yoo balleesse garuu beekama naa godha. Siifa dabartuu ofirraa irraa godhee faayee bashannanii fi atis kaayyoo keetti fufii anis kaayyoo kun itti fufaa waliif hin taane baay'ee. Garuu obboleessa fayya osoo bakka saniin dhaqin dura siin gorsuu barbaadadhe. Injibbimee gorsi baduu hin qabu. Inqii kan keen abooti. Inqii miti kan waan gaarii si gorsu. Kan hin qubaataa yaaddaati. Taa obboleessa fayya kadhadhe. Taa hin deemi. Lotoorii taa immoo baradhu bakka guddaa ga'e siimeetiin jira. Goota Oromoo garaan koo na laalate sanyii taate saabe